Wanya tunggal do makan apa? Malam na kan itu. Nakan din. Abol marab di ba? Hah? Abol marab di bisa. Nakan din. Abol marab di ba? Hah? Abol marab di bisa. Zoro di jira. Antino ko na sa garbi. Ilmo dirayo ro kadete. Saran. Ilmo dirayo ro kadete. Saran. Ati sa sigudete. Iya. Mesha muron ya. Me wala me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtuu taaf hordoftoota keenya. Fiidiyoon kun hedduu nama gaddisiisa. Hedduus namas ni rifachiisa. Akkasumatti illee hedduu abdii namatti horu. Maaliif jennaan ilmi namaa kan nama gargaaru namummaadha malee yookiin kaan ammoo maallaqa qabaatteetii miti. Sammuu kee keessa makiinaa gurguddoo uffattee gamoo gurguddoo yookaan ammoo viillaa keessa galuu osoo hin taane sammuu kee keessa namummaan si dhagaamnaan nama gargaaruudhaaf ati qophii. Akkasumatti egaa kabajamtootaaf hordoftoota keenya warreen baatii kana wajjin seennee soomanaa jirru baatiin tun baatii araaramaati. Keessattuu baatii hiyyeessatti gargaartu. Baatii ollaa keenya itti gargaarru jechuudha. Warreen waa qabdan makiinaa dhukkee nama kaasuu osoo hin taane yeroo roobni roobee horofaan makiinaa namarra naquu osoo hin taane osoo ollaan kee beeloo foon gargaraatiif akkasumatti illee dhugaatii gargaraa dhuguu osoo hin taane ollaa keessa yaadattanii akka gargaartan gamanumaan dabarsina. Maaliif fiidiyoo kana wanni hojjenneef namni hawaa irraa baratuuf. Uummanni nu gargaare kun yookiin kaan ammoo hawaasni kun hawaasa karaarra bulu jechuudha. Isa afaan Amaaraatiin godaanaa jaaniinsa. Saniifuu uummanni kun hedduu miira keessa na naqee hedduu na boochisee jechuudha. Saniifuu kabajamtootaaf hordoftoota keenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Fiidiyoo kana ammoo laayik godhaa, sheer godhaa. Akkasumatti illee peejii keenya kana foloo godhaa. Akkasumatti illee YouTube keenya irratti argattanii YouTube waa'ee nooroo kabajamtootaaf hordoftoota keenya galatoomaa isiniin jenna. Fiidiyoo kana waa irraa barattu hanga dhumaatti ilaalaa. Sagantaan keenyas sagantaa naasuuti. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomaa. Garbicheesa akkan jallatu hunda olii kan mararfatu dhufee baatiin rahmata dilbii qulqullisuuf tawbattu qalbii yaa milkii nama badhaafamee. Haji maal taate? Makiinaa cabee makiinaan irra cabte fireenumaan qaba. Fireena ugaa qabdu. Fireenni gabbu'a. Gabboon harkaa kutaa bara. Ugaa qofana banuu sin barbaachisu. Asiin ilaalayee takka rakkineesii. Yoo sidhaamte qofa baatirii kana moorjeettaa irraa jijjiiruu si barbaachisa malee. Ayyee. Yoo ka fireenni siddidu taate rakkoon miila irra jira jechuudha. Maalitti beekamu Muhammad meeshaa jijjiiraa Finfinnee irraa malee bara hin jiru ammaasi meeshaa. Maal obboleessoo haji kiyya ni jira bara meeshaa. Eessa jira kaa? Mana meeshaalee jijjiirraa konkolaataa Ismaartaa Tookaar fuula banaan harka bal'aan maamiltoota isaa keessummeessuun kan beekamu. Ismaartaa Tookaar fadhii maamiltoota isaa guutuuf jecha meeshaalee jijjiirraa konkolaataa ooldii fi moodeelota ammaa hunda jijjiirraa meeshaalee konkolaataa biyya alaatii galchuun gurguruu irratti argama. Amma booda sababa meeshaalee jijjiirraa konkolaataa dhabuun rakkachuun hafee jira jaa. Manni meeshaalee jijjiirraa Ismaart. Meeshaalee jijjiirraa konkolaataa Suzuki, Toyota, Nissan, D4 DV akkasumas Corolla fi Suzuki meeshaalee garaa mootaraa keessa jiran guututti kaamicha, kolloo, pistanaa fi akkasumatti illee zeeta mootaraa kan kana fakkaatan dabalatan goommaalee konkolaataa orijinaala baatirii konkolaataa umrii dheeraa qabu gaarantii wajjin ni laanna. Eessinummaan gama Ismaart dhufnaan waa takka illee dhabdanii hin deemtan. Arkuutu waa murteessaa hoottaati ilaalaa. Maal kana qofa faayaalee konkolaataa keessan ittiin bareeffattanis ni qabna. Hubadha gatiin keenyas madaalawaadha. Teessoon teenya magaalaa Harar arattanyaa masgida guddaa Imaamul Ahmad Gaddabartee meetira 100 irratti gamoo Ismaart jalatti argamna.
Dameen keenya lammaffaanis magaalaa Harar Moobeeliidha. Odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaaddan bilbila kanaan heloo nuun jaha. Bilbilli keenya Duwwaa 952 dabalata Duwwaa 937 5217 Duwwaa 8 bilbila kanaan heloo nuun jennaan isin cinaa jirra. Mana meeshaalee jijjiirraa konkolaataa Smart Auto Car. Garbicha isaa akkan jallatu. Mashallah. Ay mana? Hah? Hah? Sirkanane. Kata situ orang ketemu. Garut jilin kan mau beli satu. Sini deh. Di mana kak? Ya kak, aku dulu ya. Oh, itu sih. Walau pakatan mencoba. Hah? Hanya mana? Oke, mami. Woi, apa deh? Nama, cuma uang gudda itu. Di mana? Hah? Malam itu. Nama umat abbootii qabeenyaa kana daawwachuun isa dha. Maaliif nama rakkate oo nama afrifate jechuudha. Akkasuma kophee Finfinneetti Osumaan deemu jiruutiin jechuun mannaarratti maallaqa naga shaabuudhaan ni beektaa? Waan nuyi irraa irra ta'e edanuu bikkaan bulu hin qabu. Silaa isin bira buluu dos na jaa. Garuu akka waan nuyi na kan ta'e jechuudha. Ta'uu qabaata. Ni qabda? Garuu amma akka waan kaakamu. May mo ilabite. Lama karakter dubbate waan dubbate. Wallahi jimao maamila kaya rin jimao baba dito bakka dalaga jimala ka pagka. Bakka dalaga. Al dalit. Asman nabila motor mama salada na. Moga si bimulutan. Asman bakka mesha del bisa. Asman jazi. Dia to foto pun tiba ka uang dulu tidak bersama. Amo malaga wata kale agara. Wallahi jangan kau berarti lagi. Aku nak tahu. Mari mam dia kan sudah kono kana kunam. Isi. Dapat namun jauh bagus ni. Baru nak tahu. Atau engkau? Hah? Saya kena itu mana? Amma lagi lah. Amma ini berapa kali? Wallahi saya. Okay, pergi tu na. Serius. Anggur mau kita nak dapat lagi. Ajar sini kan sini. Aku kemarin jalan ke mana deh? Kita kalau kita ke mana deh? Asnol. Sebut. Kita cuma berencana akan ini lagi. Sana udah. Okay, ilmu ni kau dah? Kabar. Ilmu ni mudre? Bijet ni boleh mana? Bijet ni kau dah? Bijet ni kabar. Mari asyik kabar. Okay. Pakai nyaman tanah. Ate kanata stay kun kana mo namne ke kiti gizi konkolata barenda fede Buar. Wai tu nama daga. innar tu jirenya ke niar tamo Naro wallahi. malif Bani naro. Kage nak jaga bendasan. Purani ke terus malah ka balle se mere amma chonje ke saamne amma kage nak lesan rak gale apne mo nama apne riya dia terlebih juga jaga. isa benda over rana semua itu bre Marka ballo. okay pakainya Gala je jaga. bare da dai pakainya mantana abban fogi kanati fi makina bare dugizi opate demu ani o malif na kanate taayate Kana kusake ta. gizi tu sitin dagamu Nadaga wallahi. Nikita tajaiba. Nadaga. Umatin dia ni malu bicara. Malik arras burus bani ada beranjik tu ada kaisa. Galu baka kana da ga jatin ma so de bala na biral lente. Ada ga bani gala. okay namni kan jijjira mo adare kaisat mo bijet Bijet. mo bitun tedi Jecce bayya. Iddosan mirasan qabame. Una jira jimaji. Ada kisana. Dalagate kabenya kaja. Arkan kabade don dalagate. Amma kabenya baji diro makara. Baji diro. adira Baji diro kabenya. Bicho gudda amma baji ja kite makara kurang. Ornya chifadara kabenya. Jesa yon dalagate makina kana ni sikini tu man. innar tu Inara. ini naftu Inam.
Bikki takka ajaa'iba ta'e. Okay. Bareedaadha. Okay, mee ati nuu kan naka Oh, kamu tiduran ini. wallahi. Okay, rakkoon qabu. Ashuraa. Osoo Finfinnee deemuu jiruutiin tiraanispoortiin akka ishaa godhanii eegee looli silaa naa kan kan na gammachiisa. Okay, ati anggalan qabda? Miskin mati warra-warra galu. Maallaqa qabdu duuba kana malee? Kamu. Wallahi. Udah mata nangkap. Hah? Udah mata nangkap. Ati naaf rammate kan? Hin qabdu? Qoraan nama qabda? Dhugaa rabbi? Bareeda. Haya. Fakkeenyaaf maal tana? Ati dhalaadha? Maal jaarsi ni qabda? Enggak deh. Mee jaarsi ni? Ijoollee hoo? Waan nyaattu hin qabdu amma kana malee? Maaliif naa kana jedhu? Nah kan dan Obbolummaa rabbiiti boo. Hah? boleh yang marah di bisa. Namaa walii raamatu waan jiru. Nah kan dan Obbolummaa rabbiiti boo. Hah? boleh yang marah di bisa. Namaa walii raamatu waan jiru. Anis koo qabaate ta'ee hojii abaatee sumaan kan. Si galaami obbolummaa rabbiitiif si kan. Rakkate nama rakkate gargaaru waan jiru. Si galaami nuti godaanaa kana irra waan jiraannuuf waa meeqa rakkoon itti argu jiru. Wallaahi abbaa ina guwaamaa. Hoo asin taa'e. Waan akkasiimmoo Hoo asin taa'e. Gattaa'e. Fakkeenyaaf maal argu jirta mee? maalimoo waan inni argu jira naa beekaa. Ayyee Akka fakkeenyaaf. jiru ijaa keessa jechuudha. Amma tokko saddeetiin ijaalmaa kanarra jira. Ayyee. Ayyee. Obboleessi ati immoo obboleessi keenya nu bira rakkatteen yoo si gargaarre nu gochaa waan dandeenyu. Singacha. Rakkoon nuti jiru bocola hiriyaa keenya irraa nyaattee nyaachaa jira jiru baabaa keenya. Okay, gaaffii takkaan si gaafadha. Fooqiin tana fakkeenyaaf asirraa kaa isin hin jaani. Ini jadi sih polisi. Ol si kaajaan Ayyee. kana nu jedhan si galaami Ayyee. garuu an biyya kana bichaa osoo ta'an yaalummaa bakkaa itti dabarsees anaa beeka jiru jira. Isa faadhame. Diridaas ture jijigaas ture asina kanatti godeedhaan gara deemi soora kun jiraatee jira. Anti immoo kana keessa gara deemi ilmoon dhiiraa yoo rakkateette takaan ilmoon dhiiraa yoo rakkateette takaan waan qabuun si akkan tujuun si gargaara. Okay, na gargaare akkas taanaan. Si galaami Ni qabda. hin qabu. Hanga diisii gaafatee intala baafee si kannu amma intala deessi laalu jira. Waan nu dhagaamu jira. Maaltu si dhagaame? Waan nu dhagaamu rakkoota ilmoo dhiiraa waan jabaatee jechuudha. Amma ati beeku akka fayyadee si galaami waan jabaatee ilmoo dhiiraa nama dura dhaabaadha. Si agalu warreen waan jabaatee jechuudha. Okay, galatoomni. Fakkeenyaaf jireenya keessan akkanatti teessanii gizee ilaaltan warra makiinaa uffatuu fi ijoolleen isaanii barattuu fi kana gizee argitan maaltu isin dhagahame? Miira akkamtu isin dhagahame? Aku jiru kan ilmu nama tapi berhinjira. Tuan mah, yo mana nak kan hinjira tugas cuma tugas cuma ni mana nak kan hinjira. Maaliif? Ini tu, alat timu tu. Bartee jirtaa jechuudha. Okay. Yoon fi akkas taate ati maaliif yookaan ammoo isinis haa ta'u atis maaliif alatti dhaluu maaliif yaada ta'u? Maaliif atis akkanatti guddattee ilmoon tiyoo maaliif akka dhaltu maaliif goota? Saningkod, sanamma, engkod, malif. Apa kau jadi tiga rakyat ini? Engkod, malif ini kau beda. Anda bukan aja ada, bukan aja. Lanjut deh. Kabatio nak ada dengar deh mana kalau. Ilmu arti joli kerja. Malif ini aku sering kau tahu beda. Warin tu nak apa dua kali. Ati ang kamto? Abdullah Haji Najam ho. Ayo kata ya. Okay, fakkeenyaaf mee wayin si mama. Wayin si gaafadha. Warri nama makiinaa bareedduu uffatu maarree kana gizee agarte. No maaliif yaa rabbi kiyya fakkeenyaaf rabbitti isaarte maali jireenyi kun jettee hin naartu.
أنا ما جاب ذاك الجيل والله اللي نما أبي خدا ده سلامو برجر وما كره دريجي كذي نما جاب سوال اللي بيدا أنا هو بتو كذي رو سرتوه ها رو جابا كذي سرتوه ستة Okay. Galatoom ada sagantaa soomana dalagu jira. Namni hangam takka naasu walii qaba. Sagalee hangam takka walii rifata. Sagalee saniifuu galatoomi kunis maallaqeeti. Anyuma hange. Leensa. Uffata kiyya laaltee naa kannite moo namummaa laaltee naa kannite isa dhugaa. Malee uffata laalle jechuudha. Uffata kiyya laaltee naa kannite moo namummaa laaltee naa kannite isa dhugaa. Okay. Fakkeenyaaf mana ati nama rakkatee jiru. Akkasii bira nama rakkatee rakkoo nama beekaa jechuudha. Osoo maallaqa takka illee hin qabaanne naaf kenniti. Kana ala galtu jechuudha. Fakkeenyaaf warra fooqii kanaa qabu. Osoo isin as galtanii sigalee fooqii namaa jala taa'u jirtanii abbaan fooqii kanaa abbaan fooqii tanaa numa dhufaa jechuudha. Akkasuma miti. Abbaan fooqii tanaa numa dhufaame osoo isin arkee akkanarraa osoo rakkatanii kan cal jee deemu ati naa kan itti himire warra osoo qabu naman gargaarree foo dhaamsati dhaamtu maaliif? Jiruu teetirraa waa'ee jiruu teetirraa jechuudha. Fakkeenyaaf osoo qabeenya qabanii kan naman gargaarre maal dhaamtaaf maal ittaame? Saniifuu nama gargaareedha. Aboo ilmoo nama rakkate anjoollee diriiraa nu gosti maa? Diriiraatti guddate. Diriiraa mata kursittee kasi yaada jii. Rakkoon an dabarse alaa beekaa. Rakkoon an dabarse sanaa beekaa. Waan irra geessu naa beekaa. Qalmata yeeg waa'ee jaalalirrattis an dabarsee yuunivarsiitii waa'ee. Anda gaafatanii mana ammayyaa kana keessatti ilmoo namaa gaggaa addunyaa nuti ilmoo namaa ta'e beeku nama guddaa kana taatee gaddaara kana hin gala. Hin galu. Jaalallee deemtee ana gubbaa gisee sirrooruu sadii dhaasii ol na kana kennu sitti na gaaftu. Ilmoo namaa gaggaa addunyaa nuti ilmoo namaa ta'e beeku nama guddaa kana taatee gaddaara kana hin gala. Hin galu. Jaalallee deemtee ana gubbaa gisee sirrooruu sadii dhaasii ol na kana kennu sitti na gaaftu. Okay, galatoomi bareedaadha. Fakkeenyaaf warra osoo qabu makiinaa bishaan namarra naqu narraa deemsiin jiru baatii soomanaa keessattuu baatii nama gargaaranii baatii araarama. Isinis garuu wanni isinii dhaamu jireenya keessan fakkeenyaaf anis namuma akka keessanii kanaan ture si galee maaliif biyya namaa keessa guddachuu rakkachuu maarree haa taatu ta'ee garuu wal gargaaruun bareedaadha. Wal bira dhaabbachuun bareedaadha. Jechee ta'e gaariidha jechuudha. Obboleeyyan islaamummaatii kan wanta taate saniifuu isinis garuu arroo osoo hin ta'in boruuf yaaduu qabdanii jechuudha. Ilmaan dadhabuu osoo hin taane dalagattanii haa xiqqaatu inni yoo ni faatallee atis yoo ni faatallee fakkeenyaaf ilmoo ta'e jireenya bareedaa akka jiraatan godhuu sirriitti dirqama jechuudha. Asin dhaltee ammasii lammata ammasii yoo kan kadhattu taate bareedaa fite jechuudha. Akkasuma akkasuma jaalala kiyya saniifuu jabaadhaadha. Badhaasa qabdaati waan na gargaarteef sagantaa soomanaati. Okay, badhaasa isii fite. Bawa yoo ta'e jimu ilmoo namaa takka rakkoon inni nama garreen jiru. Wanni boonci waan beekaa jiruun jira jiru nu beekaa. Harisa. Haasi. Biyya namaa biyya. Gataa. Ayee. Biyya nama rasul nama beekte. Abbaan mana abbaan qabeenyaa gara subbaa takka malee ol seenee loosa malee ol seenaa. Asigiir rakkoo ajaa'ibaa keessa jira beekte. Auto bisa video isaan waan jaase mee maama yaa. Hotu gataa rakkoon qabu koo gataa. Aw maalaki baari. Okay, kun badhaasa keeti yaa. Ma wanni hin dabarre hin jirtu addunyaa kanarra. Abshira. Maama. Toto. Sigala kun badhaasa keeti. Saniifuu jabaadhu. Haa. Wanni hin dabarre hin jirtu addunyaa kanarra. Ummati bitaa maaliif namni hangam takka walii rifata naasuu laalu jirra saniifuu jabaadhu maaltu sun dhagamee badhaasa kana harkachuu feetu hin boo'in gaasa hin boo'in haa? Noin obsaak. Baaree koo akkas yaa maaliif isaaniin gaafadde isaan hin qabnu naan jaane saniifuu atiin naa kanna jechuudha.
Okay. Maal sun dhagahame? Obasa dhume dhugaa batame awo jiruun nanta asii raabdeera karaa bisoo jiru. Galatoome baare. Jiruun nanta barsanaa beekaa. Abshiraasi. Maal sun dhagahame waan akan harkachuudhaaf? Ayyee. Galatoome yaa. Jabaaddu'a. Garuu wanni si dhaamu takka. Ilmoo si dhaltee yookaan kaan ammoo wanta hin ta'in yoo attillee waan fedhee isaa ta'u ilmaan kee akka jireenya bareedaa jira. Fakkeenyaaf isin jedhe yoo attillee akka ilmaan kee bareedaa jireenya bareedaa keessa jiraatan godhuu qabda jechuudha. Akkasiin isin jaa maqaan keenya? Leensaa eenyuti? Leensaa Abdii. Abbaan keessa jiru? Gaafa daa'imman ummaan ta'u? Haadhaa isin qabdu? Heerumtee jirtaa? Yoo dalagaa si harkatte ilmaan tana fakkeenyaaf hin dalagattu? Abshiraa? Oh, kunis keeti haa? Hadis. Oh, no, it's okay. Rakkoon qabaa? Haa? Hin bu'inaa? Galatoomi. Sagantaa somanaatiin namni hangam takka naasuu olii qabaa ilaaluu jirra. Jabaaddu akkanoon nama gargaarii. Inshaallah si deebinaa. Ayyee. Mee boodarra maal jettamee dhaamsaatii qabdu fakkeenyaaf? Wallahi gammaddee? Badhaasa kana harkachuudhaaf maal si dhagaa? Waan hedduu. Fakkeenyaaf? Waan hedduun madhagaa. Garuu salaatii. Haa? Barnoota illee baradhu. Hanga dandeessetti jireenya keenya tattaafadhu. Maallaqa olii qabadhu. Maastii shiisu hin dhugin. Okay? Inshaallah. Jabaadhu. Haa? Okay. Ramadan Kareem jin. Ramadan Mubarak. Bagatti keessa gaa. Abshiraa. Bu'inaa. Maaliif jireenya kana keessaa bu'uun sirriitti dirqama. Si galee ummaan teetii sin jirtu abbaan keetii sin jiruumi. Abshir. Lammii keetii jira. Inshaallah ni dabarti tunis. Abshir. Abshir. Galatoomi haa? Galatoomii. Anis asitti hin guddadhe gaafa kun uummata sadiitti mana keenyaa beeku. Ummaan teessifti? Warra keenya hin beeknu. Haa? Hin beeknu. Sumatti hin guddadhe. Wallahi ji. Barnoota hin barattu? Barnoota hin baranne. Xiqqishoo rabshaa jechuun akkanumatti ni jiraame namni walitti heddummaatee kophaatti isa yaadee isaa irraa fuudhuudhaaf asii baane. Mee maqaan kiyya eenyuuti? Kadiir ta'e? Nuuree. Fakkeenyaaf ammaan tana dhugaa jirtudha fakka isa ammaa. Fakkeenyaaf Oromiin ta'e amma meeqa? Amma tokko sadii warra keessan hin jiru jettee mire? Akkasuma akkasumas saniifuu warri keessan yoo nuuf hin jiraanne silaa warra keessan jiraate fakkeenyaaf yoo nuti amma fakkeenyaaf warra keessan hin jiru fuula duraafati. Egaa warra keessan hin jirte egaa warra keessan haasiif barbaadan immoo maalimee dhaamsati qabu? Dhaamsiin hin qabu. Warra kannees yoo hin jiraanne akkuma isin na gargaartanii fa'aanis jiraadee guddatu. Okay, warra keessan haasii barbaadan moo warra keessan fakkeenyaaf? Warra kana yoo nanuu jechuun warra keessan harkuun feetooti. Ayyee. Fakkeenyaaf qola muranneeti. Akkasuma akkasumas ijoolleen akka keetii ta qola muratiin ooni jirti. Ijirte. Ayyee nam meeqa? Ni beektaa ijoollee sana? Hin beeku. Bilisa. Mabiraatu. Ammaas. Ijoolleen tun warri isaanii ni jirani? Isaan gaa? Kun maayina bira galu isaan fila keellaa. Okay. Kun isaa irratti nyaata tokkaa wali. Garuu kaa isaan ganaadha mini muduree amma meeqa isaan? Isaan moo? Ati teetumuu fakkeenyaaf ammaa ta'e booda yookaan kaan ammoo booda ni ballaqtaa jechuudha. Hanga amma korosanitti qola murannee jechuudha. Akkasuma abbaan keenya Ammadii. fakkeenyaaf abbaan kee warra isaati. Abbaan kiyya. Warra angaggooti. Angaggoonni
Ijoollummaa keessan jedhamu madangartee keessan dhimma danteenya. Amma isa harkisa takkaa dhufee silaalee inni hanga amma dhugaa. Oke rakkoo qabu inshallah taala qolammoo anas irraa mura inshallah mana kama sirriise saniifuu lakkoofsa qiyyaas ni qabatta ichuu taamire ichi dhufeetiin qoloo irraa mura inshallah rabbiin asi gargaaru fakkeenya amma mee wayii si gaafadha akka keetii gizee mana barnoota irraa deemtu yuunifoomii uffatanii ati immoo barnoota hin baranne maaltu si dhagahame? Okay. Woi. Beran. Anu mau ber. Apa cambe itu? Juga. Nalale. Ende? Quran alif fi kan. Me apa baca kare? Baca. Bernut mau? Okay. Tunggu bernut insyaallah. Pakainya fotografer cuni beda. Amam. Araran kab dah? Araran. Araran kan yang tahu. Kamali kab dah? Araran kan mengalah. Pakai mana berarti ni galta sinjen? Sigale? Ni galta. Galung galung. Mali. Okay. Muka itu orang. Asbar galung nendo ni zaman je. Saum ni sama mana ni beta? Aman sih. Wan kan ninta aja, nita. Sanim bangun beta ni. Karena cuma semut, Hindu daji. Segala, kalau mana masih berada, pulau dura berarti bika gudda gudda. Segala, orang na dunia successful tayo, kung kano mo bika gudda kapan, orang kaya sini kana aja. Pakainya amma tabata bika ma Cristiano Ronaldo, ilmu miskin ature, nama kaya sini karat au, nama hamba nya cutur. Arran na tabata bika ma ada cukur. Agak sama gitu. Sanifu nama yooni fi kaayoo fi ilaalchaa fi adeemsaa fi kung kano mo mul'ata kan qabaatu taate bika gudda aja. Akkasuma kutuuti saniifuu jabaattee kan baratu ta'ee bakka guddaa lafa isaa jechuudha. Mee dhaamsi boodarra ati dhaammattu maali? Ani akka hiriyaati yaashaa jee barnoota takkaan kaardii nama naati nagaan jennu kan baratee haa kaardii akka takka qabachuu. Okay. Yaada bareedaa kaas. Kaardii nama gargari namaan itti naannaqaa jaaniini? Yoon baratin qaba. Nama jaani. Ate amma kaardii fi itti naqattamu? Nama itti naqan isin booda waan itti naannaqaa. Yoon baradhee fi itti naqan. Okay, waa si garsiisu? Fakkeenyaaf waan si garsiisa? Okay. Koben tu mas. Ada. Okay. Ni kita. Okay, tu no. Bara ha? Mau apa kita? Pakainya makan kayaknya me? Mure. Me ber. Beresin go. Awak kerbi. Wallahi beresin go. Okay. Mure. Akan nure. Agak sih mere? Sigale? Okay. Haya, fakkeenya meeti ilma namaati. Dhaamu jiraan. Saniifuu inshallah qolaas dhufinne sirraa murra. Takka wanni si mudatame waan nama gaddisiisaa fakkeenyaaf. Rakkoon si mudatame takka nuyi. Rakkoon asitti dhufnaan gaabaan bootta galu achirraa akkasi foolisonni affasaa jaanii nu fuudhanii ammata sadii maasaltanyaan nu jedha. Ayyee. Maasaltanyaan maali sila? Maasaltanyaa ganda bubbee beeka. Achi nu jedha. Achirraan tursiisaniiti achii baanee. Maaliif isiniidha? Affasaa akka. Fakkeenyaaf akka isin barnoota bartaniif isiniidha nini? Saniifuu barnoota barachuu qabdan kaa isin ichirraa ba'uun qabdan haya kalammadaa. Kalammadaa hara ganda sanii deebi'aa daajaniiti. Moofanii anammoo ganda hin beekaleetuma asuma gosoonni hara gosaa jira. Haya namni takkaatti tumee akka gaariitti. Kanan tumee. Eka godaana galtan eka ijoolleen. Ijoolleen nadooti gurguddoo nadu. Okay, maasti shiniidha. Isni namni isamu. Waan dindiya. Amma dhugde? Amma dhugee. Meena laal. Meeqa kun? Lama. No. Lama. Ono. Lama. Ono.
Tak. Masih sih gisir udah mira kam sedagam. Itu kan. Agaba anak-anak kita. Gisir ti maju. Soal malu. Begitu man dulu gitu. Ate amma bareda da. Kana? Pakai aye salat salat Salah kan video tak ada itu. ammal Itu lagi teman. Lah. Pada teman. Wani pin. Gila man. oke walid deebina insha Allah taala lakkoo isa kiyyanii qabata ammoo baalamaan siiseen akkaan qolan sirraa muru saniif qabjumtoota fi hordoftoota keenya mana keessa teessanii warreen hordofaa jirtan baatiin sun baatii araaramaati warreen keessan jirtan akkasumatti illee walleen ollaan keessan osoo rakkatu qabeenya qabdanii ollaa keessan gargaara nama rakkate please abbootii qabeenyaa mee keessa gabbu'aati makiinaa qofaan deemuu osoo hin taane keessa gabbu'aati takka hiyyeessa laalaan isiniin jaa gargaara caalum deessaa sirba baasisan irratti qorraa woxa lamanii beelaanii warra akkanaa kanaaf wallise saniifuu please hanga dandeessanitti nama rakkate gargaaraan isiniin jaa mucaan kun kunoo amata urmiin isaa 13 ballakuuf deemti qola muranne jechuudha hanga ammaatti please gabbu'aati mee hiyyeessaas jireenyuma keessan kana sammuu boqonnaa harkattanii gabbu'aa anuu boqonnaa hedduun harkadhee isaan keessa dhufee kanatti sagantaa kana dalaguudhaaf gabbu'aati sammuu keessan boqonnaa fudhadhaan isin jaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya hanga qophii kanatti warreen nu faana turtan hanga ammaatti warreen nu faana turtan galatooma inshallah baalama seenna akka qola sirraa muru akkas assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi